Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan min pilaas sagalee dhalootati qophiin keenya Simboo Finfinnee eegaleetiin kan jiru. Qophiin keenya Simboo Finfinnee torbee kanaa dhimma irratti xiyyeeffatu. Dhimma qulqullina magaalaa Finfinneeti. Magaalaan Finfinnee kanaan dura qulqullinni ishee maal fakkaataa ture? Erga hojiin misooma koriidaraa fi qarqara lageenii eegalee jijjiirama maaltu mul'ate? Hojjettoota qulqullinaatiifoo misoomni koriidarii bu'aa maal fide? Kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan qophii kanaan kan simbiraan geenyu ta'a. Qophichas min pilaas sagalee dhaloota fi abbaa taayitaa bulchiinsa misooma koriidaraaf qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloon ta'uudhaan kan qopheessanidha. Qophicha kan dursu ammoo Anguddataa Jamaati. Agaa xumura qophii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya nu duukaa bu'aa. Adde Atsaduu Bashaa fi obbo Abdul Qaadir Shariif waggaa dheeraaf magaalaa Finfinnee miidhagduu fi qulqulluu taate uumuuf hojii qulqullinaa irratti bobba'uun hojjechaa turani. Maarree naannoon isaanii qulqullina dhabuu irraa kan ka'e rakkoo isaan irra gahaa ture akkanaan yaadatu. Baay'ee ulfaataa ture beektaa. Maal jechuun karaan isaa baay'ee badaadha akka jiru ture sareen irreen du'aa, dureen irreen du'aa. Tubboo irratti bishaan itti gannaqaa turanii akka jirutti hundumaa qoraasharri bishaan irratti namaa ture. Baay'ee rakkina guddaa ture. Hawaasni irree gaafa dabarru waraabessi illee dabarsuu ture beektaa. Halkan baana kudhanii walakkaatti irree baanaa turre. Yeroo baanu waraabessi illee darbuu hin dandeenyu beektaa. Rakkoo guddaa keessa ture. ቆሻሻዎች ፌስታሎች ምናምን ብዙ ቆሻሻዎች አለ naannoo kanatti balfa gosa adda addaatu gatamaa ture. Ani ergaan hojii qulqullinaa kanarratti bobba'ee waggaa 5 lakkoofseera. Kani naannoo kana waan addaati. Foolee ajaa'aa ture. Dhukkubaa fi saaxilamaa turre. Nuti qulqulleessinee yoo deemnu daqiiqaa muraasa keessatti dhufanii balfatti gatu. Hojii keenya akka jibbinu waan taasisuutu asitti raawwatamaa ture. Mandhee bineensotaatii fi beelladoonni du'an itti gatamanidha. Finfinneen har'a haala kanaan miidhagdee qulqullooftee kun kaleessa qulqullina dhabuun dhiibbaan jiraattota isheerra dhaqqabaa ture tokko lama miti. Balfa ishee kaleessan warri rakkataa turan jiraattotni magaalaa Finfinneetis waan jiran qabu. Naannoon kun daandiin korkonchiitu asiin ture, daandiin dhiphaadha. Deemichaafis namatti hin tolu, balfatu asiin gadi yaa'a. Baay'ee rakkisaa ture, bosonatu jira. Waan adda addaa nageenyaafillee gaarii hin turre. Rakkisaadha asiin deemunu baay'ee nama sodaachisa. Namni yeroodhaan hin dhibamne hin jiru. Qufaadha, har'as qufaadha, borus qufaadha, daa'imni yeroodhaan manuma yaalatitti harkisuudha ijoollee. Ijoollee nu tasgabbooftee too mana barumsaa deemuu irratti baay'ee rakkina guddaatu ture. Huriyyeen guute as keessatti nama silliqsan yeroodhaan nama silliqsanii gubbaadhaa saamanii as keessa hoo bu'an hin mul'atu. Poolisiidhaafis hin tolu, namaafis hin tolu, nama nageenya eeguus tokko illee hin tolu baay'ee sodaachisaa ture toorri kun. Naannoon kuni naannuma kana jiraatuma naannoo kanaati. Jalqabummaa kaasee asumatti dhaladhee nama guddateedha waan ta'eef naannoo kana sirriittan beeka. Dursa naannoon kuni balfatitti gatamaa ture. Keessumaa kanaa gadi lagdi amma laalaa jirtu kun kanaa gadi balfatitti gatamaa ture. Naannoo magaalaati yoo konistiraakshiniin hojjetamu biyyeen faasitti dhangalaafamaa ture. Baay'ee waan nama jibbisiisuu fi namoonni bakka kanatti lubbuun illee kan darban hedduutu jira jechuudha. Bakka mijataan turre, bakka balfi garagaraatti gatamu ture, namoonni bakka miidhamu ture jechuudha. Daa'imman manaa ba'anii taphachuu hin danda'an asitti sababni isaa maaliif yoo manaa ba'anii kan taphatan tokkoffaa balfa kana keessatti ni kufu, lammaffaa biyyeen asitti dhangala'u sun ofii isaa hundi jijjiga waan ta'eef dhakaa garagaraa qaba. Lubbuun daa'imman hedduu tarii poolisoota miidiyaa poolisii irratti argitee dandeessa. Lubbuun daa'ima baay'ee asitti bahee ture. Kuree wayiillee ni jira ture naannoo kana. As keessatti lubbuu daa'ima hedduutu bahaa ture. በፊት አካባቢያችን ንጹህ አይደለችም። አብዛኛው ቆሻሻ መጣያ የነበረበት ቦታ ነው። Duraan naannawaan kun qulqulluun turre bakka balfi adda addaatti gatamudha. Balfi kun ammoo foolii badaa qaba. Daa'imman keenya dhibeef saaxilamaa turani. Xiqqoodhuma dukkanoofnaan namni asiin darbuu hin danda'u. Yakkoota adda addaatu asitti raawwatama. Naannoo kana deemuudhaan dandeechuu turte. Maaliifin haala jireenya namaatiif namatti toluu motii lagni tokkollee asirraanii hin jira. Nama meeqa fudhatee deeme ganna jechaadha.
tuubboon balfaan cufameetoo jechaadha. Har'a gizee ilaallu wanni sun hundumtuu badeetoo akkanatti koriidariidhaan akkanatti miidhagee hoggaa ilaallu abjuu nutti fakkaata. Maaliifiini har'a kuni Kaasaanchis safarii doon ta'in Singaaporii nutti fakkaata nuyi har'a. Singaaporii fi Maaleeshiyaatti waan jiru nutti fakkaata. Maaliifiin duratti namni illee saamamaa ture sitti dukkana ture, ifa hin qabu, daandii hin qabu. Namni funyaan qabatee kaatee darbaa. Galgala xinnoo itti galgaloofnan hin saamamaa. Har'a kinoo akkana ta'ee hoggaa arginu wanna jalqaba reefu jiraan nutti fakkaata naannoo kanarratti jechuudha. Haala duraanii sanii wal qabsiifnee oolan. Kun immoo misooma jechaadha. Misoomni kun baay'ee nu fayyade. Har'a namni duratti asiin galgala sa'aatii tokkoon booda darbuun yaadda'aa jiru har'a maatii isaa qabatee irra bashannanaa amma sa'aatii 3-4 asirra bashannanaa jechaadha. Rakkoo qulqullina dhabuu ishee kaleessan dhiibban jiraattota ishees ta'ee hojjettoota qulqullina magaalichaa irra dhaqabaa ture guddaa turuu kan eeran Daayiriktarri itti aanaa Eejensii Bulchiinsa Qulqullinaa magaalaa Finfinnee obbo Taakkalaa Deessisaa rakkoo qulqullina dhabuu isheen dhufaa ture akkanaan yaadatu. Finfinneeni baay'inaan balfaani namni magaalaa kana keessa socho'u hedduminaarraan kan ka'e balfaan baay'ee namumtu hundumtuu bakka barbaadetti gata qulqullina ishee eegaa hin turre karaa dhangala'aas kala balfa gogaallee baay'inaan qulqulli ishee balfaan beekamti turte. Daandiinillee gidduun kutaan daandiin keessaallee baay'ee rakkisaa ture. Karaa humna namaa baay'ee miidhaa mataasaa qaba. Humni namaa humna namaatiin hojjetama. Karaan daandiin kun kan qulqullaa'u daandii kana yeroo qulqulleessanii balfi gogaa fi balfi dhangala'aallee wal makee yerootti baay'ee rakkatantu jira ture. Amma qulqulleessanii yeroo deemanii namoonni magaalaa kana keessa socho'anii akkuma jiranitti gatanii darbu. Yeroo sana ammas deebi'anii 2-3-4 deddeebanii qulqulleessu turanii humna baay'ee dadhabsiisaa ture. Aduudhaan roobaan halkan dukkana keessa waan akkasitti baay'ee dhama'aa turan humna baay'ee barbaada ture jechuudha. Kanaan dura hojjettoota irratti dhiibbaa ture jechuudha. Hojjettoota daandii qulqulleessan keessumaayyuu baay'ee dhiibbaa irraan ga'a ture. Qulqullaa'ee boodallee erga achii ka'ee booda erga fudhamellee booda walitti qabanii kaasuufillee baay'ee rakkisaa ture. Humna baay'ee barbaada ture jechuudha. Amma kanarraati baay'ee bilisa ta'eera jechuudha. Misoomni koriidarii magaalaa Finfinnee miidhagduu wiirtuu turistootaa ta'uu ishee kan isaanitti agarsiise ta'ullee kan dhugooman hojjettootni qulqullinaa magaalichaa gama biroon dhiibbaa fi ba'aa kaleessa isaan irra ture akkanaan yaadatu. Galaaf jira namni akka duraan nu rakkisu. Maas hin gash deema maas hojii keetii miti hojjedha nun jedhaa turan. Har'a garuu bishaan irra yoo gannaman rifatanii dhiifama irra nu godhan. Amma irra maastika irra hin gatan beektaa. Amma hojiin baay'ee nu gammachiisa jira. Ammas taafan baay'ee itti gammadaa jirra. Hojiin keenya baay'ee nama gammachiisaara. Nurreen hojjenna mootummaan keenya irra hojiin dhaabbate waan qulqulluu gadhee wajjii waan jiruuf baay'ee itti gammadaa jirra. Hawaasni nama galaaf jira. Amma rakkoon qabu yeroodhaan hin baasaa akka durii bakka bakkatti feessanii baasee bakka bakkatti gateen deemu. Amma guyyaa ganama kaasanii ture miti amma galgala waan hundumaan kaasuufiyyuu namni ganama kaasitu kaarratti marka gatee kan deemu hin jiru waan gaariitti amma mul'ataa jira jechuudha. Dhiibbaan hojii hin jiru. Amma gannarratti waa'een gannoo dhufe akkatti amma sinootiraakiin duraan nu aarsaa biyyee gannaqa. Makaan fiitu erga hojjettee erga fixee raawwattee amma akka kaarratti nu hojjisiisanii ture. Amma irree waan guddisan amma galaafii jira dhoqqee reeffatanii makiinaa isaanirraa gommaa isaanirra xaraganii darbanii amma waan takka rakkoon hin jiru jechuudha. አሁን ተለዋውጠዋል ለውጥ አግኝተናል amma jijjiirama guddaatu jira naannoon kun akkanatti miidhaguudhaan dhiibbaa hojii nurra ture nuufi hir'iseera akka duraanitti foolii badaan hin jiru hawaasni naannoo kana jiraatus nutumsaa jira duraan nuti qulqulleessinee yoo deemnu balfa namoonni gataa turan amma isaanumti nama gatu eeguudhaan naannichi akka miidhagu taasisaa jiru. Misoomni koriidarii foddaa televiziyoonaan biyya ormaa ilaallee waan hawwaa turre biyya keenyatti akka arginu jireenya fooyya'aa fi bakka qulqulluu akka jiraannu hojii nu taasiseedha jedhan namootni AMN+ sagalee dhalootaa waliin turtii taasisan. Erga misoomni koriidarii kun hojjetame baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf yeroo san kan tureef amma innaa laallu yeroo biyya alaa televiziyoonii yeroo adda addaa agarru san maalidha kun jenna. Asitti dhufee as bu'e amma dhukkubni hin jiru ijoolleen mana barnoota irraan haftu namni halkanii guyyaa halkan irree asiin bashannanaa bula nama hojii isaa oolee boqachuudhaa maatii isaa qabatee ijoollee isaa qabatee daa'ima xixiqqaa qabatee toora kanaan naanna'ee akkanumatti bakkee koriidariin jiru kanaan naanna'ee
namni gurguddaan jaarsoleen miila isaanii itti hiikkatu fayyaa namaati irratti nageenya namaati irratti immeejin amma as jiru qaama qalbii namaa jijjiiru irratti baay'ee namni tasgabbaa'ee ta'u waa namni safara galgala manan taa'u hundumtuu waa safaraa dhufee asirra deemee bashannanee qaama isaa diriirfatee namni hin galle hin jiru namni wookii hin goone hin jiru ijoollee isaa qabatee wookii kan hin goone hin jiru amma ajaan dur jiru sun bade amma foolii gaariitu jira namni hafuura gaarii itti argatee qilleensa gaarii itti argatee fayyaa isaatiif nageenyi immoo toora kanatti baay'ee ajaa'ibsiisaa jijjiirama guddaatu argame amma rakkinni hin jiru halkanii guyyaa asiin naannaa namni misoomni koriidarii kun kan fide waan guddaadha waan baay'eedha. Koriidarii magaalaa kanaa erga jalqabame booda baay'ee miidhagaa ta'ee biqiloonni garaagaraa dhaabatanii jiru asii karaan illee gaariin hojjetamee jira. Kun akka ilaalaa jirtu kun karaan saayikilii illee kophaatti addatti hojjetamee jira. Karaan miila deemsaa illee addatti hojjetamee jira. Karaan kun illee hin turre yeroo dhiyoo keessatti kan inni hojjetame. Duratti daandiin hin jiru daandiin sun karaa hundaan kanatti ba'ee too hin argitu karaa hundaanii bootaa ittiin bishaan deemu hin jiru bishaan karaa tokkoon deema namni karaa tokkoon kanaafu amma ifa guddaa arginee jirra handuraan namni saamamu har'a kinoo eegumsi illee irratti ramadamee kinoo akkuma argitan namni kinoo akkanumatti taa'ee too bashannanaa jira guyyaas halkanii guyyaadhaa waliin beeknu amma asitti bakka kinoo akkuma argitu kana ibsaan akkana jira biqiltuun adda addaa dhaabbamee kinoo akkanatti kun bifa magariisatiin akkanatti kun akkana taa'ee jiraachuusaa biyyuma keenyaa nutti fakkaatu amma oolaan kana namni keenya kanuma laaluuf himoti an biyya ormaatitti dhumaa dho'a ture kanuma wannan biraan jiru biyya alaatis hoggaa deemte Singaapoor Maaleeshiyaa Hindii Chaayinaa yoo deemte anuma akkanaatis jira kanaafu waan gaariitu nu hojjetame naannoo kanatti balfi kanaan dura asmii adda addaa qofaa dhibee adda addaatitti nurra tureeyyuu jechaadha asitti daa'imti illee asitti bakka meeqatu godda'ama qofaadhaan qabamtee tooyi bakka itti taphattu hin qabdu asuma balfa kanarra taphattii olii gadiitti dhibamtii baay'ee rakkannee jechaadha ishee mana yaalaa geechuudhaan har'a kinooyi waa tokko homtuu hin jiru waan qulqulluu ta'eefu galata rabbii galata mootummaa jijjiirama har'a kinoo alamiirra jirra jechaadha. Daarektarri itti aanan eejensii bulchiinsa qulqullinaa magaalaa Finfinnee obbo Taakkalaa Deessisaa hojii qulqullina magaalaa Finfinnee ammayyeessee ta'uudha kan kaasan. Misoomni koriidarii baay'ee magaalaa qulqulleesseera. Humna namaa irratti qusannaa fideera. Akkuma argamu wanna xixiqqoolee bullaa taanoo ta'ee ala baay'inaan wanti ba'aatti ta'ee isaan rakkisuun jiru jechuudha. Amma qulqulleessuun karaa humna namaatiin illee. Karaa humna namaa qofaa otoo hin ta'in haala qilleensaa irratti illee baay'ee waan gaarii fideera. Qulqullina naannoo irratti dhiibbaa gaarummaa mataasaa qaba. Akkuma beekamu qilleensa gaarii yeroo itti fudhannu environmentaatti naannoon illee balfarraa bilisa ta'e yeroo kanatti qilleensa gaarii keessa jirra. Akkuma argaa jirru hundumti keenya balfi dhangala'aa illee yeroo itti daandii irra balali'aa jiru hin jiru. Erga hojii misooma koriidarii kun hojjetame ilaalchumti namni balfa akkaataan ittiin dhabamsiisu maal fakkaata kanaan dura namni sooftis ta'uu danda'a wantoota garaagaraa iddoodhuma balfi jirutti gata waan ta'eef har'a maal fakkaata mee ilaalchi namaa? Ilaalchi namaa erga koriidarii misoomni koriidarii kun dhufe maalinni bakkee qulqulluu irratti sooftiidhuma kiisidha qabullee afaan hin xaragatee maal kiisidhuma keessa godhatee deemu takka illee lafa hin buusu. Dur bakkee balfi jiru irratti fincaan irratti fincaa isarra illee kan jabaate immoo itti fayyadama amma iddoo isaa laallatee manni fincaanii hin jira achitti goreet seeran fincaa'ee too deema malee tokko namnu aadaan namaatu jijjiirame koriidarii kanarratti qulqullina isaa namni bashannanaaf itti ba'a waan ta'eef namni isa laaluyyuu bakka baay'ee qulqullinaan itti fayyadamaa jira namni amalli namaatu jijjiirame
waa'ee balfaan wal qabate amalli namaatu amma koriidaruun kun amala namaatu jijjiiree jira. Asirratti gatamuun hin danda'amu. Kan keenyadha. Balfa asitti nu rakkise maal jedhee keessattuu waa'ee feestaalaa kanaafaa wal qabatee feestaalli kinoo dhuftee asirratti qubattee koriidarii kanarra qubatee kinoo as nu faana dhufte fa'aa jedhutu jira. Feestaala kinoo bubbeen qilleessi olii gadi fideetoo gatu kana feestaalli kun koriidarii kanatti illee nu biraa naftu jarana jedha namni. Kanaafuu amala namaatirree jijjiire. Hojiin kun dhugaa dubbachuudhaaf amala namaa jijjiire itti gammadaa namni baay'ee itti gammadaa ta'u jira. Namni margarra deemuu jira. Darbee hin mudata. Miira maaltu isinitti dhaga'amame yoo kana argitan amma loluun hin jiru, dhoowwuun hin jiru. Margarra yoggaa deemamu miilli namaa baay'ee marga hin goggogsa. Bakka namallee odoon argin lafa goggagasan namatu irraan deeme maa akkana hojjeta. Yoo namni irraan tarkaanfatee too deemu maali kinoo daandiin sii dhiyoodha. Daandii irraan yoo deemte keenya beekuni. Kuni misoomni kun nuufi malee mootummaan kan tolchee nuu kaa'e nuufi akka eeggannuufi. Kun yeroo hin jirre yeroo awwaarri bokkisu san akkamitti nutti bushaa'aa ture. Awwaarri nurraa bade. Misoomni kun kan biyyaati. Kan ijoollee keenyatti. Ijoollee keenyatti kan darbudha. Akka biyyaatitti illee biyya gadadamtuu kan jedhamne biyya lalistuu, biyya bareedduu, magaala bareedduu kinoo biyyooleen asitti dhufanii too walgahii yeroodhaan hoggaa dhufan akkamitti jijjiirameedha isa dinqisiifataa jiru mati. Reediyoodhaan illee dhageenya. Gaazexaadhaan illee biyya Keeniyaa keessatti akkana jedhan namni gammadaa jira. Kana laalaa jirra. Namni kana hubatu baay'eetu jira. Biyyi keenya jijjiiramte. Uummanni ofiisaa tiksuu kunuunsuun barbaachisaadha jechuudha. Tarii ammaaf hojjetaan garaagaraatti ramadamee hojjechuu danda'a. Aga sirriitti misoomutti jechuudha. Amma yoo laalaa jirtu magariisa. Yeroon kun yeroo bonaati. Garuu kan laalaa jirru magariisa. Maaliif hojjetaa hedduutu jira kunuunsaa jira jechuudha. Dhibbaa dhibbatti immoo kan eeguu qabaatu uummata jechuudha. Sababni isaa maaliif uummatatti itti fayyadama waan ta'eef qilleensa qulqulluu hafuursuu danda'a waan ta'eef asitti gaafa bahee nageenya isaatiif bakka bashannanaa hedduutu jira. Akkuma laalaa jirtu kun teessoon garaagaraa as keessa tolfamee jira. Bakka sana taa'ee namoonni yeroo itti haara galfatan yeroo baay'eetu jira waan ta'eef naannoo kanatti yeroo bashannanaa iddoo bashannanaa gaariitu jira. Uummataaf banaadha waan ta'eef jechuudha. Kaffaltiin qabu. Kanaaf uummanni kan itti fayyadamu ofii isaatiif uummanni kunuunsuu qabaata jechuudha. አሁን በጣም በሚገርም ፍጥነትና በሚገርም ሁኔታ ላይ ተቀየረው naannoon kun yeroo gabaabaa keessatti haala nama ajaa'ibsiisuun sababa misooma koriidariin jijjiiramee jira. Namni hedduun naannoo kana yeroo dhufu kun bakkuma kanaan dura balfitti gatamaa turetu akkanatti bareede jedhee nu gaafata. Kanaan dura namni balfaa bakkuma argeetti gata. Amma garuu rakkinni akkasiin jiru. Akkamiin balfa bakka akkana bareedutti gatta? Miirri keetuu siif hin eeyyamu. Nama balfa gatus yoon arge anuu callisee biran darbu. Namoonni hojii qulqullinaa irratti bobba'anii duraan balfa axaa'uuf baay'ee rakkatu ture. Amma ilaalaa jirra. Akka durii hin dhiphatanii naannichuu baay'ee miidhageera. Misoomni koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaan qulqulluu taate ija addunyaa duratti kabaja akkamii akka qabdu jireenyaaf hagam mijattuu akka taatu misooma hawaasa hubachiisedha. Namni illee hubannaa gaarii qaba jechuudha. Hubannaa isaa immoo kan ittiin arginu namoonni illee nama gatu nama balfaa daandiirra buusu yoo arganii yerootti dutan yeroo gorsan kun sirrii miti jedhanii yerootti barsiisantu jira. Kun maal agarsiisa? Hubannaa mataa isaa agarsiisa. Lammaffaan daandii irra sochoonu jiraataa magaalaa qofaallee ton ta'ini namoonni bakka biraarraallee dhufanii daandii irra deddeemanii namoota warra kaan irraa barumsa yerootti argatan jira. Kun hubannaan babal'achaa deemuu isaa argisiisa jechuudha. Haala kanaanii barnoonnis yeroo adda addaa kennamu karaa adda addaanis karaa seeraanis karaa gorsaanis bakkeewwan adda addaatti hubannaan uumamaa jiru. Jiraataan hawaasaa Finfinnee kanneen magaala keessa socho'an illee hundumti balfi miidhaa akka qabuu fi bakka balfi hin jirre jiraachuun immoo gaarummaa akka qabu misooma kanarraa waan hubatee fi hubannaa gaarii ture jennee ibsuun ni danda'ama. Hawaasni keenya akkuma amma akka gaariitti jalqabe hubannaa qabu kanaanii isa kaanis gorsaa isa kaanis barsiisaa balfi miidhaa fiduu akka danda'u rakkoo akka qabaatu miidhaa fayyaa buleessa irratti illee akka fiduu danda'u hubatanii
balfa bakka hin taanetti akka hin ganne isa gatullee yoo argan barsiisanii gorsanii hubannaa kennanii fi akka deeman dhaamsa guddaan qaba. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya Siimboo Finfinnee torbee kanaa dhimma irratti xiyyeeffate dhimma qulqullina magaalaa Finfinneeti. Qulqullinni magaalaa Finfinnee kanaan dura maal fakkaata? Hojiin misooma kooriidaraa fi qarqara lageenii erga hojjetame qulqullinni magaalattii agam fooyya'e? Dhiibban hojjettoota qulqullina irra ture agam furame kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan egaa qophii keenya Siimboo Finfinneetiin torbee kana kan simbiraan geenye kana fakkaata. Qophicha CMN Plus sagalee dhaloota fi abbaan taayitaa bulchiinsa misooma kooriidaraaf qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloon ta'uudhaan kan simbiraan ga'anidha. Qophicha dursuudhaan kan si waliin turtii taasisan guddataa jamaatiin ture. Torban dhimma birootiin walitti deebina. Nama torbanii nu haa taasisu.